Abdulaziz deemuufi warra paaspoortii baafadhee nufe waan asitti mu'eeyyiin jettaa wanta utaanaan wanta deemuufani ana nagateetta nama da'uu ka'e daa'ifama birii guddaan hojjedhee asii ergaa mucaa keessin guddifatta ofiisin teessa. Ani namicha lubbuu lama da'uudhaa haadhama borii jedhu ati si gateen deemaa jettaa hin qaanoftu mootummaan naannoo kukkutama. Hin qalladin wallaahi qosaa kana Mootummaan maamna kenni ndi kenni. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu fayya keessanii waaw mul'ata miti Abdulaziz deemuufi warra paaspoortii baafadhee nufe isaa biraatti agarsiisuufanii waa isin jettu ilaalla. Yeroo kanallee biyyaa ba'uun hin ta'u maal godha magaala jireenyaatiin irraan kan ka'e deemuu koo waan hin oolledha. Paaspoortii raffaatii meeqa booda paaspoortii argadheera. Isaa biraa waameetti agarsiisaa deemuufanii jedhee nagaatti dhaammadhee waa isin jettu walumaan laallaa. Ni boossi moo ni horiiti moo hin deemtu ka jettu yookaan hin deemtu ka jettu ta'ee waldoliin waa hin oollee mee wanta walumaan laallaa haga xumuraatti na waliin tura nan waama. Like, share, subscribe godha. Paaspoortii kan argachuu waan salphaa miti. Kanaaf isaa biratti agarsiisuu hin deema. Yoo isin isheette wanta walumaan laallaa haga xumuraatti maaliifuu du'aa godha, like, share godha. Eessarratti ammoo jeenaa deemuuf koo waan hin oolledha. Alhamdulillah waa hundaafuu. Saat kot ma gabi kaga dartamu a'udzu billahi video waraabama jira. Surprise si qaba. Surprise ajaa'ibaati. Norii tumti waan asitti mu'eeyyiin jettaa wanta utaanaan miti gaa intaa namtichi intaa garuu ishee jechuu qabdu. Lakkeen wanta malee waan hin taanetti eeyyeen jedhu. Tan agarsiisa garuu wanticha akka ati hin taa'ettu abdiin qabaa. Tokko lama sadii mul'ata. Yaa fudhatte. Yoon fudhatte maali? Yoon baafatte yoon fudhatte. Nagaatti wal dhabne irraa ni bati. Buukii mitiin buukii si hartaa koon. Beekee waan hin beekamu. Egaa kana fudhachuun konkoo deemuufani. Ishee abbaa koo eessa raayita? Kanaaf eeyyamtu abdiin qaba. Eessa raawudha? Eessa raawudha? Biyya alaaba deemuufani. Dhuguma amma paaspoortii kenni kan natti kenni. Maafan Kenni boodee hoduma ni harkaan qabu qabdu kanaati. Akka qalbiitti hin argamne kun qalladdaa laal kun baafatamee kaa'amee wanti hin taa'amuuf hin jiru. Deemamee riskii ittiin barbaadamuuf. eessa raawwate qoy? Eessa raawwata? Namni eessa raqa? Kun koo addunyaa hundarra na zuursisaa bara. Addunyaa hundarra. Ana nagateetta nama da'uu ka'e Daa'ifama. Rakkoo eessa nagattee deemta? as nama teessa qaba rakkoo dhaqeetan kana fudhadhee deemnaan jaambirii guddaan hojjedhee asii ergaa mucaa keessin guddifatta ofiisin teessa. Taa'e maqomaan maanyi kaalidoon jira mucaa asii garaa isin deessa bakka rakkoon jira. Yes. Maal bataarta qoy? Maal bataarta maanyi? Wanta asirratti himaa jiruuf akka hundumuu batuudhaaf immoo footoo dhaabee
asirratti wanta sitti maaruuf namni akka dhagahu booda immoo biratti nagatee deemee jettee asirratti baatee boo'uu kan geerra amma dhugaa sitti maaru. Jaalattus jibbitus. Ani namicha lubbuu lamaa dawuudhaa haadhama borii jedhu ati si gateen deemaa jettaa hin qaanoftu. Fedhi paaspoortichoo. Taa'e malee ilaa garaatii si keessan dhiitiin miila. Fedhi na dhiitii. Qo'ee mee laphee koo qabbanaara qo'e. Fedhi. Dhiisa hin guutta. Akka kalleetti argame si hartaayi. Nan sharasharaadha. Wallahi nan sharasharaa. Maal sharashartanii akkanatti ilkaan keessa oddummaan garaa keessaa eegumsa. Akkasii. Namtitti kolfaadha kun sharasharaa maali? Ati yeroo akkanatti qubaa kan koo nagattee ana namicha lubbuu lama nagattee nan deemaa jettuun qaanoftu. No. Laal mangistiin kana. Akkuma kana intinaan nagooti. Adda saka kana ati qoy yaaddu sammuu kan keetii. Yaada. Jireenya ka. Jireenyi maal jireenyi nagatii dubartii deewu dubartii lubbuu lama gatii deemii jedha jireenyi. Jireenya fooyyessaa dhaqeedhaan kanaan jireenya keenya fooyyessaa. Fiti. Eessa geessuuf deemaa? Kukkuta. Wallaahi mootummaan si kukkuta. Mootummaan naannoo kukkuta. Hin qalladin wallaahi qosaa kana qosa. Mootummaan naannoo. Kenni. Kenni. Qosaan hin jiru. Kana moo kaabajinii kanaa jechuudha qoosaan hin jiru. Nan deema. La kirin jedhin nan deema. Yan jedhaara. Hirrifatiin bakkaadha. Maaltu si haarsaree? Kaayish. Wal jeedhi. Kaayi wal kaayi. Ateen hundumaa nan deema sigateen deema naan jettee qubbummaa kan koo argatteeti. Qommaa miti wal fahamsiisuu wayyaadha qowwaan ta'u. Maallaa wayya. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma argitanii osoo viidiyoo waraabaa jiru aartii addaan kuttee deemte. Ani jaalladhee si miti kan waan kana yaade paaspoortii argachuu waan salphaa miti. Ni beektan jedheeti yaada. Isheen ammoo paaspoortii nan kukkuta jettee fuutee baatee jirti. Namni nama dadhabaa nama bakka nama yookaan nama reef da'uudhaa ka'uu dhiisee deemuu jechuun waan guddaa miti. Waan salphaa miti waan guddaadha. Jaallatamee miti jechuudha. Nam tokko immoo jireenya ofii fooyyessuuf waan tokko murteessuun dirqama mitiiree kan kana yaadeef paaspoortii kana eegaan lafa jammaree tureen jira. Buleen jira. Akka salphaatti waan argadhee miti jechuudha. Garuu isin ammoo harkaa yoo fuutee nan kukkutaa jettee amma gadi baanee jirti. Dukkallee hin baane. Taa'eetuma viidiyoo gootti fufaa jiraanii. Siminti yaada keessan murteessaa. Ilmi namaa waan tokko murteessuun dirqama. Galee. Kanaaf ani yaada kana wanta hin dhiyeesseef takka waggaa lamaan tokko deemee biyya namaa kana deemee hojjetadhee deebi'aadha. Garuu si waan jedhaa jirtuun fakkaattu bulee oolee garuu amansiisuun kiyyaa hin oolu yoo suutaan deddeebii keessatti yoo dhakaamurraa jira waamitiire yoo walii galee akka walii galee mee wanta walumaa ilaallaa viidiyoo itti kan ifa isin goonu ta'a jechuudha. Garuu akka jette paaspoortii kana kukkutti taanaan ani fi si gidduutti rakkoo guddaan dhalachuun isaa waan hin oolle jechuudha. Isin galee akkanni kana murteessee fi mataa keenya lammaniif malee koo qofa miti yookaan kan si qofa miti jechuudha. Mee maaliif waan ta'u waliin ilaallaa viidiyoo itti aanu keessatti sirriitti waan dhaga'ee isinitti hima. Maaliifuu rabba akka tolchu du'aa godhaa akka isin illee qajeeltu akkasiin dingata dubartiin sheexan agar dubartiin amala jiraan beektanii yoo dhiirotaan beektanii jechuudha. Isin yoo diggata kaatee waan akkuma jirtu waan kana goote ta'e rakkoo guddaan dhalachuun isaa waan oolle jechuudha. Fuutee gadi baate utuu viidiyoo waraabaa jirru amma fuutee kaatee gadi baate. Wanti dubbatamaa tokko hin jiru
Ani paaspoortii kana argachuuf gara waggaa lama laffa'een jira. Waggaa lama laffa'een jira. Ashaaraa jedhama, maal jedhama, kana godhaa jedhama. Waan meeqa siqaayee meeqa booda argadhee dhufee jennaan har'a isinii akkas jechuun si gahu waan wanti godhan hin jiru. Haa ta'u mee maaliifuu du'aa godha.